Yooyyaa akkam jirtu viidiyoo keenya har'aarratti dubartiin tokko durbummaa haa qabaattu haa dhiistu sakatta'insa yookaan mirmaraatiin adda baasuun ni danda'ama. Dubartiin durbummaa qabdu hundumtuu yeroo duraa yeroo walqunnamtii saalaa raawwattu dirqama dhiiguu qabdi. Durbummaan dubartii tokko utuu walqunnamtii saalaa hin raawwatiin baduu ni danda'a. Durbummaa dubartii bade hoo deebisuun ni danda'ama. Erga baqaqsanii yaaluu yookaan sarjariin sun hojjetamee booda mallattoo yookaan immoo akka sarjariidhaan hojjetame mallattoo ni agarsiisa yookaan immoo ni beekama. Akkasumas durbummaan dubartootaa gosoota meeqa jira yookaan immoo gosoota akkamiitu jira? Dubartii tokkorraa gara dubartii biraatti yookaan immoo namarraa namatti maaltu adda isa godha? Wantoota kana viidiyoo kana irratti ilaalla. Kanaafuu viidiyoo kana hanga dhumaatti ilaala. Gaaffii fi yaada keessan yookaan immoo gaaffii fayyaa wajjin wal qabaatu kamiyyuu yoo qabaattan immoo koomentiirra naaqa. Chaanaalii yuutuubii fayyaa keenya kanaaf haaraa yoo taatan immoo sabskiraayib, laayikii fi sheer gochuun maatii ta'a. Nu faana tura. Dubartiin tokko durbummaa haa qabaattu haa dhiistu sakatta'insa yookaan mirmaraatiin adda baasuun ni danda'ama? Lakki hin danda'amu. Sakatta'insa yookaan mirmaraan durbummaa dubartii itti adda baasan hin jiru. Dubartiin durbummaa qabdu hundumtuu yeroo duraa yeroo walqunnamtii saalaa raawwattu dirqama dhiiguu qabdi. Gosoonni durbummaa dubartootaa boca yookaan sheeppii uumamaa, guddinaa fi furdinaa fi fileksibilitii isaa namarraa namatti garaagara yeroo ta'u, gosoota durbummaa dubartii yeroo walqunnamtii saalaa raawwatan carraa dhiiguu qaban keessa tokkoffaa gosa durbummaa dubartii maayikirooporforeet haayimen jedhamu. Lammaffaa seepteet haayimen kan jedhamu, sadaffaa tiik haayimen kan jedhamuu fi tiipikaal haayimen kan jedhamudha. Gosoonni durbummaa dubartii amma isinitti hime kun yeroo duraa yeroo walqunnamtii saalaa raawwatan carraa dhiiguu kan qaban yeroo ta'u, gosoonni durbummaa kanneen hafan garuu carraa dhiiguu qabaachuus qabaachuu dhiisuus ni danda'u. Riisarchii yookaan qorannoo akka addunyaatti godhame keessaa dubartoonni durbummaa qaban kan yeroo duraaf dhiigan keessaa parsantii 40 hanga 50 kan ta'an qofadha yeroo duraa yeroo walqunnamtii saalaa raawwatan kan dhiiganii. Gosoonni durbummaa kanneen hafan garuu carraa dhiiguu qabaachuus qabaachuu dhiisuus ni danda'u. Sababoonni dubartoonni tokko tokko durbummaa dhuguma qabaatanii yookaan immoo umurii isaanii keessatti walqunnamtii saalaa raawwatanii otoo hin beekin yeroo duraaf yeroo walqunnamtii saalaa raawwatan kan hin dhiigne durbummaan tishuu xiqqoo haphii fi qaama saalaa dubartootaa irratti argamtu yeroo taatu, akkasumas gosti durbummaa dubartootaa namarraa namatti yookaan immoo dubartiidhaa dubartiirratti garaagara yeroo ta'u, furdinni isaa, guddinni isaa fi fileksibilitiin isaa dubartiidhaa dubartiirratti garaagara yeroo ta'u, kanaafuu dubartoonni durbummaa qabaatan yookaan immoo kana dura walqunnamtii saalaa raawwatanii otoo hin beekin yeroo duraaf yeroo walqunnamtii saalaa raawwatan kan hin dhiigne dubartoota dhalootaan yookaan immoo uumamaan durbummaa yookaan immoo tiishuu haayimenii guddina isaa xiqqoo fi haphii ta'e qabani durbummaa haa qabaatan illee malee yeroo duraaf yeroo walqunnamtii saalaa raawwatan dhiiguu dhiisuu danda'u. Gosoonni durbummaa dubartootaa beekamoon torba kan jiran yeroo ta'u, isaanis gosa durbummaa dubartootaa aanulaar, gosa durbummaa dubartootaa fimbireeted, gosa durbummaa dubartootaa sarkaasentii fi gosa durbummaa dubartootaa ridandant, akkasumas gosa durbummaa dubartootaa seepteet, gosa durbummaa dubartootaa imperforeeted, gosa durbummaa dubartootaa maayikirooporforeet. Gosti durbummaa dubartootaa aanulaar kan jedhamu kun boca geengoo yookaan immoo qubeellaa fakkaatu qaama saalaa dubartootaa irratti marsee kan argamu yeroo ta'u, gosti durbummaa dubartootaa fimbireeted jedhamu immoo boca quba fakkaatu jidduu isaa irratti kan qabu yeroo ta'u, gosti durbummaa dubartootaa sarkaasentik jedhamu immoo boca urjii fakkaatu kan qabu yeroo ta'u, qaama saalaa dubartootaa walakkaa isaa cufee kan argamu yeroo ta'u, dubartoonni baay'een gosa durbummaa kana qabu. Gosti durbummaa dubartootaa maayikirooporforeet kan jedhamu immoo boca geengoo kan qabu ta'ee qaawwa lama handaaraaf handaara irratti kan qabudha. Gosti durbummaa dubartootaa seepteet kan jedhamu immoo qaama saalaa dubartootaa irratti marsee kan argamu yeroo ta'u, jidduu isaa irratti qaawwa xixiqqoo lama qaba. Gosti durbummaa dubartootaa sarbaayifroom jedhamu immoo jidduu yookaan qixa lamaan isaa irratti qaawwa xixiqqoo baay'ee kan qabu yeroo ta'u, durbummaa dubartootaa imperforeeted jedhamu immoo gosa durbummaa dubartootaa guutuu isaa yookaan immoo guutuu qaama saalaa dubartootaa cufee jiru yeroo ta'u, gosti durbummaa dubartootaa imperforeeted jedhamu kun qaama saalaa cufee waan jiruuf dubartoonni marsaa laguu yookaan pereedii arguu dhiisuu danda'u. Akkasumas immoo dhukkubbiin yeroo fincaanii itti dhaga'amuu danda'a. Durbummaan dubartii tokko utuu walqunnamtii saalaa hin raawwatiin baduu ni danda'a? Eeyyee, durbummaan yookaan haayimaniin dubartootaa foon haphii naannoo qaama saalaa irratti argamu yeroo ta'u, yeroo tokko tokko walqunnamtii saalaa otoo hin raawwatiin sochiiwwan qaamaa kanneen akka jimnaastikii fileksibilitii guddaa gaafataniin baduu ni danda'a. Akkasumas yeroo baay'ee saayikilii oofuu, farda gulufuunis baduu ni danda'a. Tasaa immoo meeshaalee garaagaraa fayyadamuun fedhii walqunnamtii saalaa ofiin ofirraa baasuunii fi balaa tasaa naannoo qaama saalaa irra gahuunis baduu ni danda'a. Dhukkuboonni qaama saalaa yookaan infekshiniin qaama saalaa tokko tokko otoo hin yaadamiin turraani durbummaa dubartii balleessuu haa baatan illee malee garuu durbummaa dubartii sana uumamaan haphii fi xiqqoo taate sana istiraakcharii yookaan immoo
garmalee haphisuu fi jabina isaa gadi buusuu fi guddina isaa xiqqeessuu danda'u. Akkasumas dhukkuboonni gogaa naannoo qaama saalaa dubartootaa tokko tokko kan gogiinsa fidanii fi qaama saalaa hookisuu fidan jabina istiraakcharii fi haphina durbummaa dubartootaa irratti dhiibbaa geessisuu danda'u. Durbummaa dubartii badee hoo deebisuun ni danda'ama? Eeyyee ni danda'ama. Gosa baqaqsanii yaaluu haayimanoopiraastii jedhamuun deebisuun ni danda'ama. Haayimanii naannoo qaama saalaa dubartootaa irra jiru deebisanii walitti hodhuun yookaan immoo tiishuu xiqqoo naannoo qaama saalaa dubartootaa irratti argamu sana walitti deebisuun durbummaa deebisuun ni danda'ama. Gosa baqaqsanii yaaluu yookaan sarjarii salphaa yeroo ta'u, erga durbummaan dubartootaa sun gosa baqaqsanii yaaluu kanaan erga hojjetamee booda torban 5 hanga 6 keessatti madaan sun deebi'ee ni fayya. Erga baqaqsanii yaaluu yookaan sarjariin sun hojjetamee booda mallattoo yookaan immoo akka sarjariidhaan hojjetame mallattoo ni agarsiisa yookaan immoo ni beekama? Lakki hin beeksisu. Godaannisas haa ta'u mallattoo kamiyyuu irratti hin mul'atu. Durbummaa dubartootaa badee deebisuun kan jalqabame yookaan immoo yaaliin kun kennamuu kan jalqabe akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1997 yeroo ta'u, dubartootaaf hojjetamuun kan jalqabame immoo akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2004 hanga bara 2008 keessadha. Baay'inaan akka addunyaatti dubartoonni yaalii kana fudhatan keessaa tokkoffaa biyya Libaanoon, biyya Turkii, biyya Tuniiziyaa, biyya Ijiptii, biyya Hindii fi biyyoota Awurooppaa fi Noorz Ameerikaa yeroo ta'an, durbummaan dubartootaa badee kan deebi'e yookaan immoo gosa baqaqsanii yaaluu kanaan erga deebi'ee booda akka isa duraatti yeroo wal qunnamtii saalaa raawwatan kan dhiigu ta'a. Durbummaan dubartootaa gosa yaalii kanaan badee deebi'e kun mallattoos haa ta'u godaannisa kamiyyuu irratti hin mul'atu. Gaaffii keessanii fi gaaffii nama hundaayyuu ta'uu kan danda'u durbummaan dubartii tokko erga badee booda sarjarii yookaan baqaqsanii yaaluutiin deebisuun maaliif barbaachise kan jedhudha. Sababni yaalii ammayyaa yookaan baqaqsanii yaaluutiin durbummaa dubartii deebisuun barbaachiseef akka dhaabbanni fayyaa addunyaa ibsetti tilmaamaan addunyaa irratti dubartoota 3 keessaa dubartiin tokko yookaan immoo dubartoonni miiliyoona 840 ta'an yookaan immoo parsantii 30 ta'an fedhii isaanii ala wal qunnamtii saalaa akka raawwataniif yookaan immoo miidhaan qaamaa isaa mudata yookaan immoo irratti yaalama. Dubartoonni akka addunyaatti rakkoon kun isaan mudate parsantii 30 kan ta'an yookaan immoo miiliyoona 840 kan ta'an tilmaamaan akka dhaabbata fayyaa addunyaatti tilmaamaan yeroo isin jedhu dubartoonni rakkoon akkasii isaan mudate riippoorti godhan yookaan immoo himatan qofadha. Sababni isaas dubartoonni baay'een rakkoon kun isaan mudate kan himachuu sodaatanii yookaan immoo otoo hin dubbatin dhoksatanii hafan baay'een ni jiru. Akka addunyaatti dubartoonni umuriin isaanii 15 fi isaan ol ta'e rakkoon kun isaan mudate riippoorti godhan yookaan immoo himatan akka addunyaatti dubartoota parsantii 8 yookaan immoo dubartoota miiliyoona 263 yeroo ta'an dubartoonni ijoollummaatti yookaan immoo umuriin isaanii 18 gadi ta'e rakkoon akkasii isaan mudate himatan yookaan immoo riippoorti godhan tilmaamaan hanga miiliyoona 650 ta'u. Rakkoon dubartoota irra ga'u kun kan baay'atu biyyoota Afrikaa irratti yeroo ta'u, biyyoota Afrikaa kana keessaa immoo biyyi keenya Itoophiyaan sadarkaa tokkoffaa irratti kan argamtu yeroo ta'u, akka riippoortii yookaan immoo daataa bara 2018tti parsantii 50 hanga 60 dubartoonni ta'an rakkoon qaamaa fi rakkoon wal qunnamtii saalaa isaan mudata yookaan immoo irratti yaalama biyya keenya Itoophiyaa keessatti. Dubartoonni rakkoon akkasii isaan mudate biyya keenya Itoophiyaa keessatti parsantii 50 hanga 60 kan ta'e dubartoota rakkoon irratti mudate himatan yookaan immoo riippoorti kan godhan qofadha. Dubartoonni rakkoon akkasii isaan mudate biyya keenya Itoophiyaa keessatti fi akka addunyaatti otoo hin dubbatin yookaan immoo namatti otoo hin himatin kan jiraatan baay'eedha yookaan immoo kana caaluu danda'u. Dubartoonni fedhii isaanii ala rakkoon kun yookaan immoo rakkoo wal qunnamtii saalaa isaan mudate kun rakkoo sammuu fi rakkoo qaamaa baay'eef saaxilamu. Kan nama gaddisiisu immoo dubartoonni rakkoon akkasii irra ga'e kun miidhaa sammuu fi miidhaa qaamaa danda'anii otoo jiraatanii gaafa gaa'ela godhachuu yookaan immoo jaalallee qabaachuu barbaadan rakkoo guddaa keessa seenu. Akkuma beektan akka aadaa biyya keenyaa fi akka amantaa biyya keenyaa baay'eetti dubartiin tokko mallattoo qulqullummaa fi mallattoo gaarummaa jedhamee kan yaadamu otoo gaa'ela hin godhatiin wal qunnamtii saalaa raawwachuu hin qabdu kan jedhuu fi durbummaa qabaachuudha. Kanaafuu dubartoonni rakkoon akkasii isaan mudate gaafa gaa'ela godhachuuf yookaan immoo jaalallee godhachuu barbaadan balleessaa isaanii otoo hin ta'in yookaan immoo mallattoo qulqullinaaf haa ta'u mallattoo gaarummaa otoo hin dhabin gaa'ela godhachuuf yookaan immoo jaalallee qabaachuuf fedhii kan dhabanii fi maatiin isaaniis immoo akka isaan gaa'ela godhatan yookaan immoo akka isaan maatii godhatan gaafa gaafataman rakkoon kun kan isaan mudate fedhii isaanii ala yookaan immoo otoo hin barbaadin haa ta'ullee malee gaa'ela godhachuuf yeroo gaafataman isaa ta'u yeroo maatiin isaanii isaan gaafatu waan qaana'anii fi akkasumas maatii keenya qaaneessuu fi kabaja maatii keenyaa gadi hin buusnu jedhanii yaaddoo fi cinqii guddaa keessa seenu. Utuu heerumanis immoo durbummaa waan hin qabneef jireenya isaanii yookaan immoo jaalallee isaanii wajjin gammachuun jiraachuun baay'ee itti ulfaata. Kanaafuu gosa baqaqsanii yaaluu yookaan sarjarii durbummaa dubartootaa deebisuuf kennamu kana wanta gaariidha moo saayinsiin ammayyaa kan fide yookaan immoo gaarii miti barbaachisaadha moo barbaachisaa miti kan jedhu yaada keessan koomentii irratti na barreessa. Egaa ergaan fayyaa irraaf qabadhee isinii dhiyaadhe kana fakkaata ture. Yaada keessan koomentii irra naa kaa'aa. Wanti isin hin galle yoo jiraate yookaan immoo wanti adda isinitti ta'e yoo jiraate koomentii irra naa kaa'aa. Akkasumas dubartoonni rakkoo akkasii qabaatanii mana yaalaa keenyatti dhuftanii sarjarii yookaan gosa baqaqsanii yaaluu kana mana yaalaa keenyatti
hojjechiisachuu warri barbaadan bilbilli keenya piroofaayilii irra jira. Beellama qabattanii dhufuu ni dandeessu. Ergaa fayyaa kana barumsa yoo irraa argattanii fi namoota biraas fayyada jettanii yoo yaadan immoo sheer gochuun irraanfatina. Akkasumas viidiyoon irra isinii dhiyeesse yoo barumsa irraa argattanii fi yoo jaallattan immoo sabskiraayib, laayikii fi sheer gochuun maatii ta'a. Akkasumas dabalataan rakkoo fayyaa kamiyyuu qabaatanii qaamaan dhuftanii nu mariisisuu fi yaalamuu warri barbaadan bilbilli mana yaalaa keenyaa piroofaayilii koo irratti argama. Achirratti beellama qabattanii qaamaan dhufuu ni dandeessu. Egaa hanga viidiyoo itti aanutti wal agarrutti nagaan turaa, fayyaa hin dhabina.